nyaachise isittu jara kana obaase eessaan jarri kun as dhufanii ummanni ganaa ibidditti qabata gaafa kaanoo ummanni qee irraa ka'ee buqa obboleesso lolaa jirta waggaa 8 lolte amma gizee gad dhaabbatanii sodaa tokko malee wal dura dhaabbatanii wal shakaashakaniidha dhaabbadhu shakaashakii aangoo fudhadhu kootu akkasitti aangoo maaf akkasin goone jara maaf akkasin goone iddee haga yoomii nuti ummata kanaaf gizee mara ummanni dhume qeerraa buqqate haati teen muka jala dhalaa jirti haati teen akkas ta'aa jirti haadha Itoophiyaa hundatu booyaa jira kanaafuyyuu aarsaa barbaachisu kafalaa bilisummaa fida koota mootummaa kanaa hin tuffattanii dura dhaabbadhaa lolaani mishigii qotadhaa lolaani magaalaa qabattan keessa hin bayina fakkeenya magaalaa kam keessa jirtan magaalaa to'attanii harka keessan qabdan san to'adhaa guutumatti seera mataa keessanii itti baasa bulchiinsa muuda koree keessan qindeessa kaabinee keessan diriirsa milishaa ijaaradhaa dura dhaabbadhaa taaggala maaf magaalaa gadhiistanii baatanii akkanatti waggaa 100 illee bilisummaan hin dhufu waggaa 100 illee rakkoon ummataan dhaabatu akkanatti nagaa booressuun qallaali dabar anis nagaa booressuun danda'a anis qawwee bitadhee hidhadhee asiin seenee ajjeesee bahee nagaa booressuun danda'a garuu kun ummata Oromoo bilisoomsuu miti ummanni Oromoo waan barbaadullee ummata kanaaf fiduu miti ummata kanaafis waan inni barbaadu kennuu miti har'a haati teennata muka jala deettu tun isinitti hin dhaga'amu xiqqoo malee garaa isin nyaattu haati Oromoo har'a muka jala dhalaa jirtu tun imimmaan isii ummanni har'a nuti fala dhabnee jirra bakka seenuu dhabnee jirra gara dhaynu dhabnee jirra samii seenna moodachii seennaa siin jechaa jiru ummanni dandeettii qaba eega jette hinjifannoo ciluluqa galmeessaa jira eega jette magaalaa to'atte keessa hin bayini achi dhaabbadhu warra sitti dhufaa jiru ifirraa ittise sini galaa jira dubbiin kuna eega takka kutattanii bilisummaa xumurree aangoo fudhannettan magaalaa seentan keessatti caasaa keessan ijaaradhaa haga Finfinnee dirasii deemaa koottaa aangoo fudhaa uummata bulchaa bakka san ta'uu baatetti akka amma deemaa jiru kanatti waggaa 8 qulqulluu lakkoofsifnee jirran waggaa 8 jechuun ammoo taphaa miti waggaa 8 ummanni Wallaggaa booyaa bahe waggaa 8 ummanni Tuulamaa booyaa bahe waggaa 8 ummanni Gujii Boorana booyaa ture har'a ammoo ummanni Shirkaa booyaa jira argitanii kun har'a salphinna guddaadha jechuudha ummata Oromootiif kun salphinna guddaadha kanaafuu please dhugumatti saba kanaaf qabsoof nama kajettan taate xarafatti siqaa ummata kanarra bakka ummanni hin jirre bakka hawaasni hin jirre bakka nageenyi ummata eegame irratti wal dura dhaabbadhaa wal lola isin lachuun sibiila baachaa jirtan nuti Oromootti akka qawwee dhukaasu hin barbaannu erga jedhame ummanni nagaa dararamu keessaa bayaa wal gaxxamaa isin ila akkatti wal shaka akka barbaaddan wal godha qawwee qabdanii mimaa isin lachuu wal shaka bakka ummata irraa akkana siqaa wal oofa wal naqa akka barbaaddanitti wal keessa Oromoodha anaaf Dr. Abiy Ahmed ilma Oromooti bakka gaafati dhuftee qawween si buusa jetteen qawween nan buusuu siin jedhee siin falmaa jira jechuudha qawween si hinjifadhaa jetteen qawween nan hinjifattu jedhee si dura dhaabbachaa jira jechuudha hin danda'a si hinjifadha eega jetteen ijjiba finji adda baaba irratti bayi akka dhiirri gaxxamutti bakka dhugaan jirtutti dura dhaabbadhu ittiin gaxxamii aangoo irraa kaasii aangoo fudhadhu obbo si galtee kanaaf jecha ani eenyumaayyuu taanaan eenyu naan caaluwan isin lachuu ilma Oromooti ani xilaanni kiyya tokkocha xilaanni kiyya warruma kaabaati gareema Tigreetii fi gareema Habashaa tana warra lummuxiisan jechuu isin warri har'a ummata keenya qe'ee irraa buqisaa jirtan garanaanis ani kana hin deeggaru si galtee gatii kanaaf jecha akka dhiiraatitti gaxxamnee waan barbaannu argannaa taanaan dhaabbadhu dura dhaabbadhu akkana jettee lafa qabatte irraan socho'iin gurbaa loluu barbaaddaa dhugumatti lubbuu ta'e aarsaa godhuu barbaadda bakka itti seente keessaan bahin seenaa poolisiin Oromiyaa dalaga seenaa poolisiin Oromiyaa dheengadda kophaa isaatitti waraana dura dhaabbate san dalagi qabsoo jechuun isii tana osoo qabsoo akkasii geggeessitanii yookaan bilisoomsitanii ummata kana yookaan ofiillee gara tokkotti citeera qabsoon kun qabsoon amma isin godhaa jirtan kuni
qabsoo furmaata qabu miti nagaya booressu dhabu nageenni oo booree manguddoon hawwoliin daa'imman qotee bulaan loon re'een aarsaa kafala akkuma margaa jirtan kana haati ta'e namuka jalatti dhaluun aarsaan kana caala hin jiru haati tiyya muka jalatti dhaluun anaaf gaddi kana caala hin jiru sababa qabsoo jedhameetiin waggaa 8 guutuu ummata kana kijibaa baane waggaa 8 guutuu abiyyiin du'e abiyyiin kufe abiyyiin dubaay dhukkubsate lubbuun keessaa baate baqatee jira bushooftuu ciisaa jira amma immoo warri kaleessa mootummaa kana deeggaraa ture maal jechuu jalqaban beeytanii warri mootummaa kana deeggaru hundi isaa wallaalaa bichaa jedhan wata jaayaa tureer maal jettaan warri mootummaa amma aangorra jiru kana deeggaru hundi isaa wallaalaadha jedhan maaliif waan akkasii haasaan waanuma haasaan dhaban gaafa ofii isaaniiti mootummaa kana deeggaranii yoo ati jahannamiin seentellee jahannamiin si wajji seenna yoo ati duutellee si waliin duuna yoo ati aangoo gadhiistellee qabritti si deeggarra warri jechaa ba'e warri mootummaa aangorra jiru deeggaru wallaalaadha jechuu jalqabanar ummata dubbiin akkanatti harkaa baddee waan dubbatuu fi waan gadhiisu wallaale kana jala deemee hawaasni Oromoo aarsaa kafaluun qabu isini galaame qabsaayaan dhugaansii qabsaa'uu barbaadu si keessa taa'ee si qabsaaya qabsaayaan dhugaansiif aarsaa kafaluu baatu barbaadu Ameerikas Awuroopas taa'ee siif hin qabsaa'u biyya keessa taa'ee hidhas beelas gaddas du'as dhandhamee si waliin qabsaa'a malee Ahmad har'a ta'uufiiti biyya faranjii keessa taa'ee gadi bahii qabsaa'ii gadi bahii dhagaa kaa'ii gadi bahii aarsaa kafalii qawwee hidhadhuu raggaxii naayin ani waan akkasii isin hin gorsu dhugaa rabbi isinitti hima kana booda nu ga'ee jira waggaa 8 hawaasa kana kijibne waggaa 8 hawaasa kana acbarabbarre amma booda hin barbaachisu amma booda hin barbaachisu loluu barbaaddaa ummata keessaa bayi abboleessoo qabsoo dhugaa geggeessuu barbaaddaa ummata keessaa achi bayi xarafatti abboo sibiila kee qabadhu bum ufillee badii balleessi abbaa barbaadde laakiin ammoo ummata keessa teessee waraana labsitee gaafa deebi'ee qaamni tokko siin loluu dhufu hawaasa san dhiistee keessaa ba'uun qabsoo miti kun nagaya booressuu jedhama nagaya ummataa booressuu jedhama malee kuni qabsoo hin jedhamu abboleessoo qabsaa'uu barbaannaan mishigii kee qopheeffadhu mishigii kee qotadhu dachii kee qopheeffadhu meeshaa kee xaqaxaqadhu akka dhiiraatitti du'aafuuf kenni bakka san irraan socho'in gaafa dhufee mootummaan si haxaqqa'u haadhotee obboleessa kee akaakayyuu kee manguddoo ofitti si kenne dhiistee yoo keessaa baate kuni qabsoo miti ummata san ibiddatti qabsiiftee biraa deemte gaazii itti facaastee warra kaaniin ammoo isin ibiddatti qabsiisaa jettanii biraa deemte jechuudha hiikkaan isaa akkana bara gaazii itti qabsiiftee ati gaazii itti nayxee beeki gaazii itti nayxee jechuun milishaa ajjeeftee yookaan liyyuu haylii bulchiinsa ganda sanii ajjeestee booddee ummata naannoo san jiru ummata ganda san keessa jiru irratti gaazii facaastee gaafa qaamni biraa qaamni faallaa keessiin lolu dhufu ati ufii keetii keessaa bakka nagaa keetiititti shul gaafa dhufee yookuun maal godha eessa jiran jarri sun gaafii dhiyaata ummata nagaa pach har'a hoo warri kaleessa saba kana aarsaa kafalee ummata kanaaf bu'aa guddaa buuseenu jenneen marti har'a gad deebi'ee waan dalagu wallaalee ummata naggaadutti seenee jechuudha ummata qeerraa ka'eetiniin muka jalaa dhalaa jiru dubartii muka jalatti daa'ima tanallee muka jalatti deeftee laala tunis asii muka jalatti dhalatte kana eenyutu godhe eenyunni akka haati sun baatee muka jalatti dhaltuuf sababni obboleessa kiyya yaa ummata keenna yaa hawaasa keenna gurra qabdu na dhageessu ufiinis hin taphatina ufittis hin taphatina isinii galemi warri kaleessa isin keessa taa'ee qabsoo geggeessina bilisummaa isiniif hinna jedhe eessa isin biraa dhaqe warri kaleessa isin keessa taa'ee milishaa irratti liyyuu haylii irratti bulchiinsa gandaa irratti bulchiinsa aanaa irratti miidhaa qaqqabsiise bilisummaa siif hidha siin jedhe har'a garamsi biraa dhaqee ati qe'ee keetirraa kaatee mana kee keessaa baate qabeenya kee dhiistee baate loon kee dhiistee baate
manuma ta'e taqabdu goojjoo ta'e taqabdu san keessaa baatee muka jalatti roobni situmu maali sababni